Dabaree nama kenna. Jaraan ukanna. Uummanni Oromoo ibsa furan jarraa. Uummanni Oromoo kumaa fi dhibba sadeen jirtan dhaggeeffadha. Ammas irra deebi'ee tan isin himan ammallee waan takka jarri laal walolan qabu. Mubaarakas jettaa asitis jettaa maaki walolan qaban. Warroonni kanas garee ta'ee Maqaa koo nitta moo niftu maqaa koo waamuu ibsa. Maqaa kiyya waamuu nifta moo niftoota. hindis wallahi Maqaa kiyya waamuu hin nifta. Waltaatanii akka uummataa baaftanitti dhaggeeffadha uummata dhaggeeffadha wani isin hindaa. Gareen takka ta Mubaarak qabattee loltuu jira. Gareen takka immoo ta Aslifaa dhugeessitee isaaniif lolaa jirtuu jira. Bas isaan bakka bu'anii dubbatan. Kana idduutti uummanni rakkataa jira. Uummataa sagalee ta'a. Akka uummataa baasaa kana gaafii jira. Sana achitti immoo warri haajaa dhuunfaa Mubaarak lola qabdan gizee biraa walitti deebitan. Mubaarak warra asirraa haajaa dhimma jaartii ta'ettis lola walirraa qabdan gizee biraa walitti deebitan. Kijiba walitti dhiisaati. Ibsa galatoom ibsa abbaa jaalala gaafii sirraa qaban. Halee hoggaanii fi asliin ol si baasee maallaqa kunoo siin jedhu galatoomi jettee maa buutee deemta. Aboos galatoomi jeen buunen kijibin jaalibsaati mana kiyya jiratteeti. Salama. Akkasin jee bu'e. Aboon kijibin jee jammara illee waan galchite karmaan siin ta'a. Galatoomi maa ta'e karma tokko. Usba paarlamaan kee kun paarlamaa Itoophiyaa akka ta'e qofa beekni. Waan ati feetu malee akkan biifaletti akkan haasa'uu feene hin beekne atis beekii duratti isa calawi ji'eetiin gabbu'e uummanni kumaa dhibba afurii kun naaf ragaa. Yoo akkas hin jenne uummanni kun kajoo ta'e hin katame naaf gurgurta akka ta'e. Wallaahi watirlaan isin jenne. Akkasuma waan kee kanarratti waan takka tokko dhaggeeffadha. Oduna to no lalo sumere nyisin ka waji jirano de tikuma tikwa to ina la jalib sa bakka timme te kana ratti Mubarak malaka ummata gattaye bakka saytanin na yama ni sabaji ni saba na arkatani je amma namni ate asli fi maiki malif nu taka jetan Mubarak ni maji ni sabaje waji jara fi Mubarak tate malto me jalib sa Mubaraki اوكي مبارك مالي في وقع اصلي سابسان دقيقه سيره طربه سري متكتم سابا جارلا سن جلتا يرا گفته مانون جين نو غافدا تناس غافنا تمالان قبمه غافنا تما كي جباتين قبمه جدو من كوت ساممه انك ارغان تور تان تور انك انgal sa jarana wata kadubbachu barbada ne dubado ye ye jalan dubadina maaji gabada Arab samnelle caldifne teenne nama dhaggeeffataa irraa kabajaadhaan mana namaatti dhufne waan ta'eef nu nama mana abbaa barbaadaniitti yoo nu waaman kabajaa nama wajjin haasofne jechuudha. Nama yoo arrabsine yoo kabajaa wajjin haasofnellee haasofne. Tokkoffaa irratti ani waan qarqaarsa kana keessa osoo seenin waan Mubaarakee irratti waa takka dubbachuu barbaada. Tokko aslii isin erga jetteemi tokkoffaa irratti nama aslii nu ergatullee miti. Aslii miti abbaan barbaadellee nu erguu hin danda'u. Waan ofii kennatti amanne dhugaa agarreessan jala hin deemna. Nama gartee waa biratti agarreessan abbaa sareen maaliin si nyaattu sareen soogidaan si nyaattu sadhamu reetana godhattee achi taarta Galib samuuti qabsiise mubi hobsifa kamana isaanii galte kajettu mana isaa yoo seenee sa'aatii 24 kataa'u taate warri fakkeenyaaf ganama galgala sheerriyaa dinfaa akka itti xiqqeessu aslii fi maakii xiqqeessaa oolu mana kee kana keessa hin oolu gastii kee keessa sa'aa 24 achi keessa hin taa'u mudeetara hin qaban achi keessa warri ganama galgala arrabsaa oolu ijoollee kana hin qaban fakkeessaan ofina jira kennu hundi isaatuyyuu akkanumatti waldee garra malee ana kamataa kiyyatti beek anamma ofii kiyyaa akka deeggar malee wallaahi billaahi rabbiin amma sa'a kana osoo haasa ofaan kiyya naa qabu guyyaa takka yoo asliin Mubarakin arrabsaa mitiiti waa'ee kennu qaaqee beeke rabbi isaa amma kana afaan kiyyaa qabu ani nama dantaa nama takka irrallee qabu miti nama sodaa nama arrabsaa oolu rabbi akkamitti amanna ila dhaggeeffadhu Damo kabaji barbaadan kabaji ibsa abo muiti qabsiisi jaalibsa sagalee ummata ukkaam kabaji ibsa kabaji siin jedhu kabaji arraaki yakkachi barbaadatiiti ukkaam subi ummata ibsa itti deebita ajandaa kee deebita ibsa ture ciao ummanni beeku wanni jechuu barbaadu dhaggeeffadha jira kenna wanni ummanni namni 1,500 beekuu qabdan nuti nama akka nama dhuunfatiitti dhaggeeffadha qaba qabdaami feetu seeran feetu boksiidhaan dhaqiitii gaafa ijoollee kana onnee qabda dhiira bakka wanti wararraafattee deemtami maal godhuu qotta ibaatee miidhaa irratti ijoollee kiiloomeetira 2 sirraa fagaadha maal godhuu irratti akkana na godhan asii akkana godhattee boota egalee boo'ichaan barbaachisu jechuudha ragaa qabatamaa qabdaami ragaa
ragaa sa wajjin barbaadu. Barbaadu. Taate immoo Waa'ee namaaf maayiramoo? Kanaafuu dhageeffadhu. Waa'ee kiyya falmaa jira waan ati kijibaan maqaan maa kijib ergamtuu si namni ganamaa galgala sheeriyaatiin arrabsiisaa jiru sii bar tokkoffaa irra eenyu xiqqeessiisaa jira namni garte deeggartoota keetii warri gabbeetti ganamaa galgala uummata arsii uummata harreessanu jedhee ganamaa galgala uummata arsii xiqqeessiisaa jiru warra si deeggaruu miti warra profaayilii waggaa beekas faata turuu miti maa kijibda mana keetitti waytii waan barbaadan arrabsanii keessan ol duuchitee mana keetitti foona goosisaan turre dubbannee sanirraan boo'icha barattanii akka armaan asirra dhuftanii namaaf nama walitti dhuuf hin boo'ina. Ati immoo tokkoffaa irratti mubaarak namni shira kana dalageetiin nama Oromoo wal ciisuu deemu tokkoffaa irratti summii guddaan Oromoo nama waliin naqaa jiru tokko si. Waan mallaqa Oromoodhaa abbaan barbaade haa gaafatu malleen jara haa hisaabamu rakkoo miti garuu immoo wanni ati deemaa jirtu sharrii guddaa waan uummata Oromoo kana wal fichisiisuu fi waan lubbuu nama baasu. Kijiba nama bira asirra teessitini dhiira yoo taate gartee an dhiiruma nama bira teessee bootti jibu. Biyya osoo jiraattee lallabdee maa fi galee kanaafuu asirra teessanii ni jira. Aslii fi maakii fiduu barbaadanii kabajaadhaan osoo narrabsiin gaafattee fiddeetiin mallaqa sanassabuu dandeenya. Yookiin immoo gurranyaa asirra baatee fidaa akkas godha akkana godha yoo jette namni giddiin fideetiin ijoollee tana gastirra baasu mitiiti fincaa'ee jedhanii fincooysuu danda'u takka hin jiru. Dhibbaan dhibba sitti majala sarree jechuudha. Digalee kanaafuu asirra deemtanii ololaan maqaa namaa balleessuu fi namaaf ergamtu nuun hin jenna. Nu nama namaaf ergamuu miti namaaf osoo ergamneeti yoo dhugaa dubbanne ragaa qayyaasa yoo jettan wallaahi warra dhufeetiniin kooyiniin giiftii isinii kenna akkana isinii kennaati. Aybaluun arrabsa aybarra duraa jedhe ragaa takka takkaan qabna gadi yaasaa wassaaxilaa yoo jenne takka takkaan akkatti yaafnee saaxiluu dandeenya jechuudha. Bushtii hullaa asirra teessee kijibaan gartee maqaa namaa balleesse. Kanaafuyyuu uf kabaji mubaarak sitti meetiin jira uf kabaji. Irra deddeebitee maqaa kenna kaasaa jirta uf kabaji. Nu durallee si dhiifneetiin jira ufii keetii maqaa kee lafaa kaaftee maqaa kenna kaaftee. Digalee. Maal abbaa kee fiduu dandeessa waan dubbadhe? Hudduu si salagaa maal abbaa kee. Usme amma keessatti ayyee usme afar soorama gamsa carraa afar soorama mubaarak obsite afar sooti babatti kaata usan keenya ammoo dubbatame wanni dubbatamin hin jiru ani tokkoffaa irratti wanni dubbachuu barbaadu ila mubaarakis ta'e asliis ta'e makis ta'e yoo akkanuma sooshaal miidiyaa kanarratti wal beeku namni ani keessaa wal beeku ture asli mubaarakiin qofa. Digalee dhugaa yoo dubbanne namni ani keessaan bilbila walii wal jijjiirree wal qabnu mubaarakiin qofa. Aslii bilbila isaan qabu, makii bilbila isiin qabu na ergachuun duratti namni wal beekuu barbaachisa. Digalee gaafatuus dandeessa, raayisiisuu dandeessa, quraanallee qabattee kakachiisuu dandeessa. Aslii keessaan hin beeku, lakkoofsa isaan qabu, namni ani ijoollee kaayiroo keessaa lakkoofsa qabu mubaaraki. Namni wal beekuu. Digalee lammaffaa ammoo akka nu namaa hin ergamne dhibbatti mubaarak ni beeka. Akka namni takka nan ajajnis akka namni nan ergannes dhibbatti mubaarak ni beeka. Maaliif waan hedduuwwan waliin haasaa turre duraan gaafa nagaa gaafa dachii nagaa gaafa nullee akkas isa jaalatu isaa. Lammaffaa yeroo deemtu hunda ergamtu ka jettuuf tokkookii kana asliin banee natti hin kennine makiin bantee natti hin kennine uummanni Oromoo banee natti hin kennine. Ufii kiyyaa banadhe ufii kiyyaa guuttadha abbaa barbaade arrabsa abbaa barbaade dhiisa. Suni sammuu kiyyaan ajajama takkaa namaafis bureen beeku. Egaa akkas feete garuu duraan namni nama ergatu duratti jara keessa fireendi ta'uu barbaachisa. Keessaan wal beekuu barbaachisa. Keessaan wal dhaga'uu barbaachisa. Lammaffaa irratti mubaarak asirra deemtee isin ergate kaayiroo ta'anii natti erganii ustaazni keessan kaayiroo keessa doktorri keessan hin jedhini achi sibira jiranii dhaqii gaafadhu sibira jiraniimi dhaqii gaafadhuuti. Madam tokko gabbuusaa mudeetarree warri mudeetar mana kanaa ilmoo namaa takka gabbuusaa anaaf isini saree tokko nan ergatanii nama tokkoof hin ergaman ifteen deeman wala reefu argamu maal godhatti wanni jasbaan reefu argamu horiiwwan deemu tiran jettu wani ol deebiif jara kan ilu rangaafii qaba ilu mubaarakii fi abbaa biyyee lachaasa wal jaalanna wal kabanyas dhaggeeffadhu nama taraa tokkotti iluunaan dhaggeeffadhu nama taraa tokko gaafii nama taraa tokko gaafate deebisaan qabnu jirti dhaggeeffadhu abbaa fedhes yoo gargaarsa maal irratti hirmaanneef jette nan galchuu gargaarsa maallaqa fi dooraara kun kudhanii ol kan itti baase jira akkamitti an nama taraa tokko naan jettee gaafii xiyya ilu abbaa biyyaa ati gaafachuu kenna himte gaafin eenyu akka gaafatu tiktokirraa namni wacuu si bichaa miti ibsa yoo si fudhatte akka barbaadde fudhachuu mirga keeti garuu ani ka jedhe ammallee dhaga'iga ammallee ni jedha
ummanni kuni birrii walloo dura jirti. Hattuu jedhaa gaafattamoo ati anaa kana dhuftee yoo jedhame hattuu jedhaa jedhama. Tiktook ati hojii akkan wanti seet ajandaaf ka'e. Ka walloo ka taa'u jira biyya keessa birriin kan deemina gamma nama waan sanii dubbatu argite. Inni biraa dhagaye kaageeffatu ibsa anu wallaaltota giiftiin achirra jira. Anillee achirra jira. Atillee achi turte. Atillee achi dhuftee guuraa turte. Nullee jira. Giiftiin sun achirra jira. Giiftiin miliyoona tokko birrii meeqa akka ta'u yookiin miliyoona lama birrii meeqa akka ta'u miliyoonni sadi birrii meeqa akka ta'u namni martuun beeka. Dhagaye yoo ajandaa barbaanne malee gabbaasan ni baasan. Ni himan osoo hin gaafate. Isaanuu ni himan jechuu jaalatanii ofii himan. Garuu arrabsaa wal arrabsaa ajandaa uumaa wal fixaa anan mallee mormaa jechuu abbaa fedhe maan taane na jaaladhu na jibbi rakkoon qaban sillee yookiin taraas ibsaan jira yoo barbaadan abbaa fedhe yoo ta'e daarekti maqaa waameetti hima. Sibichaa miti kasirraa iyyaa jiru tiktookii guutuun tiktookii hattuu jedhee deemaa jira jechuudha. Hanna murteessanii fi ijoolleen hageeffadhu shaabbaan irratti ta'anii hattuu jedhan. Eshi ijoolleen tuni mubaaragaa tokko gabbaaseera waraqaa ragaa wanni ofii fidatee jechuudha. Bor yoo isaan gaffitanii gabbaasan akkam gootan atummaa meeyyaadde ibsaa fakkeenyaaf gaafa jarri qarqaarsa jalqabdu lola jalqaban lola jira. Lola kana keessa namni akkamitti birrii hatamee Oromoo yoo yaaddu. Uf sodaataa bar ilmi nama maaliif akka dubbiin kun gaafatamu bareechanii beeka warri birrii guuru kun sirriitti beekan akkamitti birrii hatamaa jedhan maan eegina eedanii maan gaafatina gadi baahee uummanni haga akkanan lolu meenuu si wajjin gaafanna qachi teenne fakkeenyaaf yookiin sappoortara jaraa nuun jedha faanam no kan dhugana sappoorti kun sappoortara jaraa yookiin maali jaraa jedha nuu si wajjin gaafanna gaafattanii seeraan maan gaafatinaa jedha. Asanuu dubbadde warullee ni dubbadda jechuudha. Galatoomii eeganatti Garraa uummata Oromoo waliin ta'ee wal arrabsiisu fakkeenyaaf ati nama feemasii tokko namni si beeku nama bakkuma argitellee dhaabachuu hin qabdu maali wayita nama gaafatu akkuma amma jette fakkeenyaaf Mubaarak illee gaafatte Asilii gaafatte bareeda Maaki illee gaafatte Kabiraallee gaafatte Maraa gaafadhu Anallee gaafadhu garuutu naamusumaan osoo uummanni fakkeenyaaf yookiin namni sappoortara baay'ee qabdi sababa keetii namni wallola sababa kiyyaa namni wallola Mubaarak wallola yookiin durbatu sabboona usmiyye namni asirra jiru kun seeraan waan isa yoo gaafanne maal rakkoo qabaa haga finnu malee dhufnuma fakkeenyaaf sheeka biyyaa kaasanii sheeka Harargeessan yeroo lamaa sadi dhuan kalee arge jala seenee takkatti seenee bahe yeroo lamaa sadi dhufanii ibsa godhanii jedhan hayyee sun nuuf hin taane akkaawuntii keessaa barbaaddanii miti akkaawuntii keessallee isinii ibsanii maaltu nama arrabsu uummanni ardiin kun guutuun ka'ee akka namni bahee asirraa yookiin namni hin duule nullee achi jirra atillee achi jirta abbaan biyyaa warri qarqara gosa faamiliin achi jira carcariin jira kaara argeeme nullee hin jirra numartuu hin jirra jechuudha nullee isin wajjin gaafachuuf ta'e